بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكملتو خواجمتوتا أردوتوتا channel keenya nagaan keenya salaamtaan teenyas bakka jirtu isin akka isin jechaa akkuma duraanii gartee barnoota keenya hedduu isin dabarsaa turte irraas warra binu laaffisirraa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Wanni qabannee isiniif dhiyaannes waa'ee dogongoroota salaata keessatti argamanidha. Dogongoroota salaata keessatti argaman ilaalchisee qabxiilee muraasa takka isiniif irraa haasofna. Isiniif gartee xiyyeeffannaa itti kennitanii ittiin bashannanaa buhaaraa irraa akka waa baratan abdii qabna. Asumaan gargartee gara sagantaa keenyaatti dabarra. Hayyeega tokkoffaa irratti wanni jiru immoo maal godhuu qabna gizeenii fi salaata hidhannuu fi gizee gartee jilbarraa ol deebinu harka keenya gartee ceekoo keenyatti qixxeessinee ol qabuudha qabna. Akkuma gartee raayitiin irra jirtu yeroo lamaan raayitiin irra jirtu yeroo lamaan tanaatti jechuudha. Akkaataa gartee fuulduratti nama du'aa kana jiru harka fuulduratti immoo godhuu hin qabnu. Harka keenya qiyaasa ceekoo keenyaatti fudhachuudha qabna. Akkama gartee suuraa takkitti kophaasii teessu dhaksiira jirtu sanatti kaa'uu qabnu jechuudha. Gartee gizee samii Allaahu liman hamidaannus gizee Allaahu akbar jennu jechuudha. Itti aansee immoo lamaffaan gizeenii fi salaata keessa dhaabbannu samii keessas ilaaluu hin qabnu. Qoma teenya keessatti akkasii gajjanneetis taa'uu hin qabnu. Akkasuma wanni nuti godhuu qabnu akka gartee suuraa sadii jirtu sanarraa suuraa takkaffaa irratti argamtu akka gartee sujuudaaf itti gurgurannee sujuudnu sanatti akkasitti khushu'aan bakkumatti sujuudnu sana ilaaluudha qabna. Akka biraa ilaaluu hin qabnu jechuudha. Samii keessas ilaaluu hin qabnu. Qoma teenya keessa akkasitti hirkachuu hin qabnu. Akka suuraa takkaffaa irra jirtutti deemu qabna. Sadaffaa irratti immoo wanni jiru jilba qabachuu gizee jilba qabannu kana dugda keenya akka hin diriirsine dugda keenya gartee walakka mataa fi gartee dugdi qixxaatee ta'uu qaba. Dugdi gooroysuu hin qabnu. Akkasuma gartee ijaaba alaas gajja'uu hin qabnu. Mataa kana ijaaba gagguchiisuu hin qabnu. Samii keessas keessatti qabnee gooroysuus hin qabnu. Jidduma kanatti walakkaa sanatti keessatti taa'uu qabna. Akka fakkii gartee maal kan xiyyaara yoo sanatti goonee taa'uu hin qabnu jechuudha. Itti aansee immoo gartee afuraffaa irratti wanni jiru sujuuda keessatti ciqilee teenya lafa keenya afannee irra ciisuu dhabuudha. As keessa gartee akkuma fakkii adda addaa isin kaa'e kanatti tokkoffaa irra gartee ciqilee keenya seera jirtanii gartanii ciqilee keenya kan ammaan tanatti afannee kan taa'uu dhabuudha. Akkasuma gartee maasii mataa irratti daannee funyaan keenya addan kan ittiin tuqne miilaas addabannee kan taa'uu dhabuudha. Akkasuma gartee maasii addaanis lafa tu'ee funyaan lafa tu'ee taa'uu dhabuudha. Maasii dugda sorboleessinee taa'uu dhabuudha. Akkasuma maasii akka fakkii sadiin gartee gara jalaa mirgaarratti argamu kanaan harka keenya lummuceessinee yoo sujuudnu kan kushaa birootti taa'uu dhabuudha. Ittis ciqilee harka keenya maxxansinee akkasitti taa'uu dhabuudha. Ammas hirphaa keenyas gara ulaatti gargalchinee taa'uu qabna. Ciibsinee taa'uu hin qabnu. Akka fakkii gartee jalarraa hara dhumaa raayitii irra jirtu kanatti taa'uudha qabna jechuudha. Shanaffaa irratti immoo hirpha lamaan keenya afannee irra taa'uu hin qabnu. Akkuma fakkii isiniif kaasanitti rafu ahadul qadamiini al ardi asnaa sajadii jedhe. Miila keenya tokko dhaabne habitaa immoo afannee irra ciisuu qabna. Lachuu afanneetis hirpha keenya irra taa'uu hin qabnu. Hirpha keenya lamaan jidduudhaas gartee taa'uu hin qabnu. Tokko gartee dhaabnee tokko haan gubbaa keenyas dhaabbachuu hin qabnu jechuudha. Kunneen hundinuu gartee dogongoroota salaataa irraa akkuma gartee fakkii kanatti isiniif kaa'e irratti aljuluusu ala qadamiidha. Hirpha lamaan irratti taa'uudha. Obeen uumamaa takka gartee gidduu isaa lamaanitti taa'uudha. Dogongora irraa.
akkasuma gartee jahaffaa irratti immoo tiishartii gabaabaa faayannee salaatuudha. Kun maali awuraata guraa gartee mul'isa salaanni keenya guraa badaa jechuudha. Awuraata tarachuun dirqama waan ta'eef. Kanaafuu tiishartii kana faayannee salaatuu hin qabnu. Tiishartii kan nu ga'u anfattaroo faayannee salaatuu qabna jechuudha. Akkasuma gartee maasii torbaffaa irratti immoo gara saffii salaataa fiiguu dhabuudha. Saffii salaataa gara saffii salaataa fiiguu dogongoroota salaataa baay'ee tumaaniidhaan gartee humna keenya guutanne gara saffii salaataa deemne waan dhaqqabanne salaanne waan nu darbe immoo itti guutachuu qabnaa isin jedha. Amma hubattee viidiyoo biraatiin amma itti deebinuutti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.